Akkam jirtu kabajamoo daawwattoota dhaggeeffattoota maatii Ambaa Miidiyaa obbo Baqqalaa Garbaa Itoophiyaa keessatti qabsoo karaa nagaa qabsaa'us ta'ee jiraachuun akka hin danda'amne beekanii Ameerikaa keessatti hafuuf kola bultummaa gaafachuun isaanii dhaga'ame. Biyya Itoophiyaa nageenyi ishee akka siyaachisaa ta'aa dhufe Itoophiyaa keessa jiraachuun kan hin danda'amne kan jedhan obbo Baqqalaa Garbaa sodaa nageenya isaaniif akka Ameerikaatti kola bultummaa gaafatan ibsatan. Akkasumas paartii isaanii duraanii KFO'tti nagaa dhaammachuu hoogganummaa jaarmiyaa kanaa dhaabuu isaanii himanii. Kanas himuu isaanii gaaffiif deebii BBC waliin taasisaniin hubachiisan. Gabaasichi akka eeretti dura taa'aa itti aanaa paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo kan ta'an obbo Baqqalaa Garbaa hoogganummaa KFO irraa of kaasuu fi biyya hambaatti hafuuf saganteeffachuu isaanii himan. Baroota dheeraaf karaa dhaabaa fi dhuunfaa siyaasa Itoophiyaa keessatti hirmaannaa godhaniin kan beekaman dura taa'aa itti aanaa dhaabaa Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa biyya Ameerikaatti kolgoltummaa gaafachuun isaanii tibba kana biyya ambaa keessa jiran Ameerikaatti oduun sobaa boqotaniiru kan jedhus irratti odeeffamaa kan ture yoo ta'u obbo Baqqalaan addatti gaaffiif deebii BBC waliin taasisaniin haala siyaasa Itoophiyaa keessa jiruun karaa nagaa qabsaa'uufis ta'e akka dhuunfaatti jiraachuuf yaachisaa ta'uu isaanii achumatti hafuu isaanii murteessuun dhaga'ame. Artistiin maqaa guddaa qabu Hacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 2020 ajjeefamuu hordofee hokora dhalatee wal qabatee waggaa tokkoo fi walakkaa oliif hidhamanii kan turan obbo Baqqalaan akkuma hidhaa bahaniin gara USA imalanii turan. Waggaa tokko dura gara Ameerikaa wayita imalanis uumaman gaafachaa ture galateeffachuuf malee achitti hafuuf yaaduu isaanii akka hin turres dubbatan. Biyya kana ergan dhufee waggaa tokkoof ji'a 3 ol ta'eera. Jalqaba kan hin dhufeef hidhaadhaa erga baanee booda uummata keenya biyya alaa jiruun wal arginee tokkoffaa mana hidhaatii akka baanu qabsoo gaggeessaa waan turaniif galateeffachuudhaaf lammaffaa immoo gara fuulduraa waan hojjechuu qabnu irratti mari'achuuf ture. Obbo Baqqalaan erga biyyaa bahanii waggaa tokkoo fi walakkaatti yeroo siqu haala siyaasa Itoophiyaa keessa jiru jijjiiramuu kaasuun amma biyya sanatti deebi'anii jiraachuun barbaachisaa akka hin taane anatti hin mul'anne jedhan. Obbo Baqqalaa dabalatee hooggansi olaanaa dhaabaa KFO ajjechaa artist Hacaaluu booda mana hidhaa turan mormi isaanii lagannaa nyaataa guyyoota dheeraa ture gaggeessaa turan keessatti sababa kanaatiinis qaamni isaanii miidhamee fayyaan isaaniis yaachisaa akka ture ogeeyyiin fayyaa isaaniis gabaasanii turan. Hidhaa akka bahaniinis imala galatoomaa jedhuun biyyoota alaatti hawaasa jiru waliin mari'atanii wal'aansa fayyaa argatanii ni deebi'uun tilmaama jedhutu ture. Obbo Baqqalaan jijjiirama siyaasaa biyyatti deebi'uu isaanii yaaddessaa isaan taasisuu wayita ibsan walumaa galatti waggootni erga Itoophiyaa keessatti jijjiiramni siyaasaa dhufee jiran addatti ammoo waggaan tokkichi darbe baay'ee hamaadha jedhu ibsan. Waggaa tokko as kan jiru immoo keessumaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Namootni mana hidhaatii baafamanii ajjeefamuu, abbaan barbaade qabee nama hidhaa, bakka buutee nama dhabamsiisaa, hojiirraa ari'uu, lafa isaaniirraa buqqisuu, Oromoon daangaan itti ce'amee manni irratti gubataa, fayyaan ibiddaan gubamaa, namni ofiin boolla ofii qotatee akka keessatti ajjeefamullee ta'aa jira jechuun haala siyaasa Itoophiyaa isaanii ibsan. Itti dabaluun waajjiraaleen dhaabbilee siyaasaa guutummaa guututti cufamaniiru jechuudha ni danda'am kan jedhan obbo Baqqalaa Garbaa sababa kanatti sochii siyaasaa biyya keessatti gaggeessuun akka hin danda'amne ibsatan. Kanaafuu haala biyyattiin jirtu keessatti lubbuudhaan jiraachuuf haala nama sodaachisuurra gaheera jechuu kan himan obbo Baqqalaan lammaffaa immoo osoo biyya sanatti deebi'ameef sochii siyaasaa gochuu waan danda'amneef gama kootiin ammaan booda biyya sanatti deebi'uufis bu'aan buusuu hin qabu. Kanaafuu biyya kana turuutu narra jira jedhanii lubbuu isaaniif murteeffachuu ibsan. Obbo Baqqalaan osoodhuma biyyatti deebi'anillee hojii barsiisummaa Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti hojjetan itti fufuu akka hin dandeenye dubbatu. Sababni immoo akkuma mana hidhaatii bahaniin umuriin kee 60 gaheera jedhanii soorama baasuu isaaniis dhaga'amee ture. Akka obbo Baqqalaan jedhanitti akkuma mana hidhaatii baheen xalayaanaan gahanii waggaa 60 guutteetta waan ta'eef amma soorama baateetta naan jechuu dubbatan. Kanaafuu gara biyya sanaatti yoon deebi'ellee hojii idilee kootti deebi'ee hojjechuu akka hin dandeenyes waan hin beekeef biyya kanatti hafuu murteesseera jedhan. Obbo Baqqalaa Garbaa kan dubbatan keessaa walumaa galatti waggootni erga Itoophiyaa keessatti jijjiiramni siyaasaa dhufee jiran addatti ammoo waggaan tokkichi kun baay'ee yaaddessaaf haala sukkanneessaa ta'uu isaanii ibsan. Murtoo isaanii kana irratti obbo Baqqalaa Garbaa itti yaadaa kan turan yeroo ta'an faayidaan isaanaaf ifuu waan hin dandeenyeef dheenyuma kana murteesse jedhu yaada kana. Dhimma kanas murteessuuf gadi fageenyaan itti yaadaa kan turan yeroo ta'an obbo Baqqalaan dhaaba isaanii kanaaf quuqama guddaa kan qaban yoomillee taanaan dantaa saba isaanii dabarsanii kan hin kennine kan hin gurgurree fi hamma wareegamaatti namoota isaan wajjin deeman jaalleewwan gurguddoo keessaa qaban wajjiniin gidiraa meeqa kan waliin argan ammallee kabaja guddaa akka qabaniif ibsan. Akka kanaan duraa wajjin ta'anii jaalleewwan isaanii waliin qabsaa'uuf wajjin hojjechuuf dadhabuu isaaniif gadda guddaa akka itti dhaga'amus ibsatan.
Kabajamoo dhaggeeffattoota maatii hambaa miidiyaa haga yoonaa waan dhaggeeffataa turtaniif kabajamaa ulfaadhaa isin jecha obbo Jawaar Mohaammed immoo kola galtummaa biyyeessatti gaafachuuf yaadanii jiru laata. Gara fuulduraatti wajjin kan ilaallu ta'a. Hambaa miidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatinaa ulfaadhaa.